Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Nagaa faraarri jaalalli Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Nagaa keessanii an nagaa kootii galata Waaqayyo. Har'a immoo mata duree amantaa fi hojii gaarii jedhu jalatti bifa dubbisaatiin wajjiniin ilaalla. Waaqayyo hunduma keenya waliin ta'uun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Ameen. Amantii fi hojii gaarii. Barumsa qulqulluu Phaawulosii fi qulqulluu Yaaqoob. Kitaaba qulqulluu keessatti barsiisaa amantii fi hojii ilaalchisee qulqulluun Phaawulosii fi qulqulluun Yaaqoob wal lolan fakkaata. Nan jedhe malee lolaniiru hin jenne. Namoonni baay'eenis itti fakkaate kan wal lolan jiran hin dhabaman. Mee lolli kunii maal ture? Haa ilaallu. Qulqulluun Phaawulosii Abrahaamii amanee qajeelummaattis lakkaa'ameefi jedha. Roomee boqonnaa 4. Qulqulluun Yaaqoob immoo Abrahaam mucaa isaa aarsaa dhiyeessee hojii isaa kunis qajeelummaatti lakkaa'ameefi jedha. Akkasuma qulqulluun Phaawulos warri hojiidhaan fayyuu barbaadan gatii hin qabdan jedha. Qulqulluu Yaaqoob immoo hojii malee warri fayyuu barbaadan daabiloos irraa hin wayyooftan jedha. Barsiisni qulqulloota kanaa nama ajaa'iba! Burqaa tokko irraa dhuganii akkamitti barnoonni isaanii walitti bu'a? Kun immoo sababa malee hin ta'u. Dhugumayyuu dubbiin kun kan nama wal dhabsiisu fakkaata. Namoonni har'a ija diimeffatanii falman kun itti fakkaatee ta'uu hin oolu. Lolli eenyumaafuu hin barbaachisuutii kottaa walitti araarsinaa. Kanaaf kan wal lolan erga dhugaan bahee booda araaramuu qabuun jedha. Ani isin maal akka jettan hin beeku. Kanaafuu hamma ka'umsi namoota har'a wal dhibaa jiran kanaa waan lama ta'uu danda'a jennee kana erga kitaaba qulqulluu madaallee immoo waan tokko irratti walii gallee kan balleesse gaabbii haa galu yaada jedhu irratti walii galla. Tokkoffaa dhuguma barsiisota kanatu dogongore? Tasuma hin dogongorre kan akkas jennee dubbanneefuu gooftaan nuuf haa dhiisu. Maaliif yoo jenne duuka bu'oonni kun lammanii kan isaan barsiisaa turan hafuura qulqulluutiin durfamanii malee yaada mataa isaaniin miti. Kanaafuu isaan dogongoran jechuun hafuurri qulqulluun dogongora jechuutti nama geessa. 2. Maaliif akkas jedhani ree? Sababiin isaa Phaawulosii kan barsiise warra Kiristoositti sirumaa hin amanne gara amantaatti fiduu fi hundee kan ta'e amantii barsiise. Yaaqoob immoo warreen Kiristoositti amananii garuu hojiidhaan Kiristoosiin hin fakkaanne hojii gaarii barsiise. Garuu lammanuu nama gara fayyinaatti waamaa jiru. Kanaafuu yaadni tokkoffaan sababa walitti bu'iinsaa hin ta'u jechuudha. 2. Namootatu hubachuu dadhabe ta'a. Ta'uu hin oolu. Sababiin isaa namoonni baay'een kitaaba qulqulluu guutummaatti ergaa isaa hubachuu irraa luqqisanii hubatu. Kun immoo rakkinoota kana fakkaatanii fi nama saaxila. Kanaafuu yaa ijoollee Waaqayyoo yommuu kitaaba qulqulluu fayyadamnu aadaa akkasii fayyadamuu hin qabnu. Yommuu namoota waliin wal falminu illee akkasittiin guutummaatti hubachiisuudha malee caqasa luqqisuu jalqabnaanii kitaabni qulqulluun bakka ba'etti waan walitti bu'e fakkaata. Akka armaan oliitti waliigaltee gaabbiin kan isaan barbaachisu namoota hir'ina hubannoo qabaniifi ta'a jechuudha. Waaqayyo obboloota akkasii fi laphee hubannaa nuuf kennee karaa dhugaatti akka nu deebisu, akka nu geggeessu, akka nu gargaaru fedhaa fi jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Waa'ee amantii fi hojii gaarii mata duree jedhu jalatti addunyaan hundumtuu walitti mormuu malee hiika kitaaba qulqulluu fi dubbii isaa ergaan isaa maali? Maal nuuf erguu fi maal nu dabarsuu fi laata jennee
yeroo mara hubachuu hin dandeenyu kallattumaan hiikkannee kan walitti falminu baay'ee keenya jira. Dubbiin kun kanaafi karaa abboota keenyaan nu gorfame jechuudha. Waaqayyo gooftaan jara sagalee jireenya jira nuuf dhageessisu, bara tajaajila jira nuuf dheeressu, mana isaa keessatti nuuf qusatu, nutis kan nageenya kan baraanne namatti jiraatu Waaqayyo nu haa taasisu. Ameen. Asumaan faaruu gabaabduu waliin galateeffannee darbina. Akanaaniyaa, akka Zaariyaa, akka Misaa'eliin nu jajjabeessi. Akanaaniyaa, akka Zaariyaa, akka Misaa'eliin nu jajjabeessi. Nu jajjabeessi, nu jajjabeessi. Amantii keenyaaf nu jajjabeessi. Nu jajjabeessi, nu jajjabeessi. Amantii keenyaaf nu jajjabeessi. Akanaaniyaa, akka Zaariyaa, akka Misaa'eliin nu jajjabeessi. Akanaaniyaa, akka Zaariyaa, akka Misaa'eliin nu jajjabeessi. Nu jajjabeessi, nu jajjabeessi. Amantii keenyaaf nu jajjabeessi. Nu jajjabeessi, nu jajjabeessi. Amantii keenyaaf nu jajjabeessi. Akanaaniyaa, akka Zaariyaa, akka Misaa'eliin nu jajjabeessi. Akanaaniyaa, akka Zaariyaa, akka Misaa'eliin nu jajjabeessi. Nu jajjabeessi, nu jajjabeessi. Amantii keenyaaf nu jajjabeessi. Nu jajjabeessi, nu jajjabeessi. Amantii keenyaaf nu jajjabeessi. Ameen. Nakka kaasee kan na jalqabsiise kan na xumursiise Waaqa tokko kan ta'an Waaqa Abbaaf, Waaqa Ilmaaf, Waaqa Hafuura Qulqulluuf galanna ta'u har'as yeroo hundumaa bara baraan ameen amma dhumaatti cimsee jabeessee amantii keenyaan nu dhaabe gonfoo jireenyaa ishee bara baraa ishee samii akka argannu fedhaaf jaalalaa Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof deessuu haadha isaaf ulfaataa fannoo isaaf haa ta'u hanga bara baraatti ameen. Waaqayyo sana eebbisu Waaqa moonaatti nu gorse nu barsiise maqaa Waaqayyoo kan ulfaatee kan galatoome nuuf haa ta'u ameen.